Makaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Iddoo kanatti kan argamtan maatiiwwan Waaqayyo hundumti keessan nagaa Waaqayyo isa jiraataadhaan akkam jirtu akkam yoona kana geessanii Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqayyo gooftaan keenya Abbaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa samiirrattis lafarrattis barabaraan kan galateeffame nuuf haa ta'u. Bakka maqaan isaa waamamutti immoo maqaan ishee kan biraan hafne haadha gooftaa keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishee Waaqayyoon gaditti uumama hundumaa olitti immoo kan kabajame nuuf haa ta'u. Toloota qulqulloota wareegamtoota akkasumallee ergamoota Waaqayyoo akka Waaqayyoo kennaaf aangoo isaaniif kenneetti galanni keenya isaaniin haa qaqqabu. Akka jaalala Waaqayyootti egaa sagaleen Waaqayyoo walii wajjiniin barannu olii humna Waaqayyoodhaa hanga argattanitti magaalaa Yerusaalem keessaa hin ba'inaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49. Mata duree kanaan Waaqayyoo nutti dubbataa, Waaqayyoo nu gorsaa, nuti ijoollonni isaa immoo tasgabboofnee dubbii Waaqayyoo nutti dubbatu ni dhaggeeffanna. Akkuma ogeessichi Solomoon jedhe namni Waaqayyoon dhaga'u tasgabbaa'ee ta'a. Akkuma inni jedhe tasgabboofnee qalbii keenyaaf yaada keenya Waaqayyoof laannee gurra keenya gara Waaqayyootti qabnee dubbii Waaqayyoo nutti dubbatu waliin dhaggeeffannaa. Kan nu barsiisu eenyu? Waaqayyootu nu barsiisaa, Waaqayyootu nu gorsaa, Waaqayyootu nutti dubbata waan ta'eef Waaqa nutti dubbatu kanaaf galanni fi ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa sagalee amma ani dubbadhe kana mata duree barumsa keenyaa olii humna amma argattanitti magaalaa Yerusaalem keessaa hin ba'inaa jecha jedhu kana kan dubbate galanni maqaasaa qulqulluudhaaf bara baraan haa ta'uuti gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Jecha kana immoo kan inni dubbate duka bu'oota isaa 12tti. Yeroo sanas jechi kun kan inni dubbatame addunyaa kana irratti fo'amanii sagalee Waaqayyoo handaara dachee hundumaatti akka isaan labsanii fi gooftaan kan isaan fo'atee barattoota 12niif yookaan duuka bu'oota 12niif jechi kun dubbatame. Jechi gaafa sana dubbatame sun har'as hunda keenyatti sagaleen kun nutti dubbachaa bara baraan jiraata. Galanni fi ulfinni guddaan Waaqayyo uumaa keenyaaf haa ta'u. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo jecha gooftaan dubbate kana edda dhaga'anii booddee yeroo inni ol ba'u gara mana isaaniitti hin galle. Sagalee Waaqayyoo sana itti fuftanii gaafa dubbistanii duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos 12 sagalee kana edda dhaga'anii booda gooftaan hojii isaa xumuree ol ba'eera gara samiitti waan ta'eefi amma gara qe'ee keenyaatti kottaa ni gallaa. Bakka hojii keenya kaleessa dheengaddarraa waamamneettis ni deebinaa jedhanii gara booddee isaaniitti hin deebine. Dhuma sagalee kanaa gaafa laaltan waan nama gammachiisu tokko argitu. Akkuma gooftaan isaanitti dubbatee duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos 12 jedha. Gardaafoo Solomoon mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon galateeffachaa tajaajila isaaniis immoo itti fufanii kennaa turanii jedha. Galanni fi ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mana Waaqayyoo isaanii keessatti walitti qabamanii Waaqayyoon galateeffachaa tajaajila isaaniis immoo garaa isaanii qulqulluu yaada tokkoon waliif galanii tajaajila isaanii tajaajila turanii jedha. Waaqayyo nuunis warra akkasii nu haa taasisu. Egaa
abdii waaqayyo isaaniif laate kana dhugaa godhanii qabatanii sagalee waaqa isaanii abdatanii silas addunyaa kanarraa kan waamamanii imaanaa isaanitti kenname jira waan ta'eef imaanaa waaqa isaanii sana galmaan ga'uudhaaf yaada tokkoon mana qulqullummaa keessatti walitti qabamanii mana qulqullummaa keessatti waaqayyoon kadhachaa jabaatanii tajaajila isaaniis immoo itti fufanii jedha. Egaa maatiiwwan waaqayyo har'as anaaf isiniin maal jedha? Hamma humna argattanitti eessaan bayinaa jedha. Magaalaa Yerusaalem keessaa maal hin ta'ina? Hin bayinaa. Egaa hiikni macaafa qulqulluu keenyaa hafuurri qulqulluun abbootii keenyaaf ibsee akkaataa isaan itti hiikasaa nuuf ka'anii jiranitti magaalaan Yerusaalem mana qulqullummaa waaqayyooti. Magaalaan Yerusaalem mana qulqullummaa waaqayyoo yeroo taatu jechi gaafa sana gooftaan Yesuus Kiristoos magaalaa Yerusaalem keessaa hin bayinaa inni jedhe sun mana waaqayyoo keessaa hin bayinaa. Humni kan argamu mana waaqayyoo keessatti, beekumsi kan argamu mana waaqayyoo keessatti, badhaadhummaan kan argamu, gammachuun kan argamu, nagaan kan argamu mana waaqayyoo keessatti waan ta'eef mana waaqayyoo kanarraatii hin fagaatinaa jechuu isaati jedhaniitu abbootiin keenya nu barsiisu jechuudha. Kanaaf jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyoo har'as immoo akka mana kiristiyaanaatti manni kiristiyaanaa qulqulleettiin Ortodoks Tawaahidoo ijoollee isheetiin kan isheen jettu mana waaqayyoo keessaa hin fagaatinaa. Humna amma argattanitti, beekumsa amma argattanitti of dandeessanii warra nama shakkisiisanitti deebii ga'aa ta'e kennuu hanga dandeessanitti mana waaqayyoo keessaatii hin fagaatinaa. Bobaa mana waaqayyoo jalaa hin ba'inaa kan jedhu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyoo anaaf isinis bobaa waaqayyoo mana waaqayyoo isa keessaa nagaan argamu, isa keessaa beekumsi argamu kana keessa jiraanne sagalee tokkoon warra waaqayyoon galateeffataniif warra waaqayyoon tajaajilan akkuma duuka bu'ootaa akka taanuufi eeyyamaaf fedha waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni duuka bu'oota isaatiin kana jedhee yeroo jennee ilaallu gara booddeetti deebinee seenaa abbootii keenya keessatti manni waaqayyoodhaa kuni mana hundumaarra jaallatamaadhaaf filatamaa akka inni ta'e gaafa arginu abbaan keenya qulqulluu Daawit akkana jedha. Faaruusaa faaruu 27 lakkoofsa 4 irratti waaqayyoon wanta tokko nan kadhadhee jedha. Wanta meeqa? Wanta tokko nan kadhadhee እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት jedha. Wanta tokko nan kadhadhee ishees immoo nan barbaadaa jedha. Waaqayyo akkanaaf kennuuf waan sana nan barbaadaa edda jedhee booda bara koo guutuu mana eenyu keessa jiraachuu jedhe? Mana waaqayyoo keessa jiraachuu nan barbaadaa. Ilaalaa egaa namni kun yeroo waaqayyoon kadhatu abbaan keenya qulqulluu Daawit mana waaqayyoo keessa jiraachuun ammam gaarii akka ta'e yeroo nuuf ibsu maal jedha? Yaa waaqayyo wanta tokko sin kadhadhaa, waanan si kadhadhu sanas immoo akkati naa kennitu nan barbaada. Waan biraa miti kunis bashannana addaa miti, baay'ina maallaqaas miti. Ani waanan si kadhadhu umurii koo guutuu mana kee keessa akkam maal ta'u? Akkam mana kee keessa jiraadhu. Mana waaqayyoo keessa warra jiraatu waaqayyo hunda keenya nu haa taasisu. Manni waaqayyoo bakka nageenyi argamu, bakka tasgabbiin jiru, bakka itti ijoolleen sagalee waaqayyootiin itti guddatanii naamusa gaarii bakka isaan itti argatanii waan hamaadhaaf waan gaarii adda baasanii bakka isaan itti baranii manni waaqayyoodhaa bakka humni bakka dandeettiin ittiin biyya lafaa mo'an
itti argamu waan ta'eedhaafi abbaan keenya qulqulluu Daawit hundarra caalchisee waan tokko Waaqayyoon nan kadhadhe isas Waaqa biraa argachuu nan barbaada kunis waan biraatu hin ta'in mana Waaqayyoo keessa bara baraan akkan jiraadhu jedhe. Nus hawwiin keenya fedhiin keenya iddoo gara biraa bashannana addaarra oolurra iddoo kan biraa waan hin taanetti hirmaachuurra bara keenya guutuu mana Waaqayyoo keessaa akkan baane hawwiif yaada godhachuutu nurra jira jechuudha. Ammas immoo abbaan keenya qulqulluu Daawit maal jedha? Faaruusaa 84 lakkoofsa 10 irratti akkana jedhe ከአእላፍ ይልቅ በአደባባዮች አንድ ቀን ትሻለኛለች። Iddoo biraa waggaa 1,000 jiraachuurra oobdii mana kee keessa guyyaa meeqa jiraachuu naa wayyade? Guyyaa tokko buluu naaf wayyaa. Iddoo gara biraa waggaa 1,000 jiraachuurra oobdii mana keetii keessa gaaddisa mana kee keessa qe'ee nagaa kee kan ta'e keessa mana gardaafoo Solomoon beeta maqdas yookaan akka har'aatti immoo mana kiristiyaanaa keessa jiraachuu naaf wayyaa. Waggaa 1,000 iddoo biraa jiraachuurra mana kee keessa guyyaa tokko jiraachuun naaf naa caalaa jedhe. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo duuka bu'oonni isa kana waan beekaniif abbootiin kanaan dura turan warri qulqulloonni akkaataa isaan itti Waaqayyoon kadhatanii Waaqa biraa deebii argatan waan beekaniif abbaa isaanii uumaa isaanii kan ta'e Iyyasuus Kiristoos gooftaa keenyarraa gorsa kanas waan dhaga'aniif qalbii fi yaada isaaniitti kana qabataniitu galaa lubbuu isaanii godhataniitu yeroo gooftaan gara samiitti ol ba'u qe'ee isaaniitti deebi'uu dhiisaniitu gara gardaafoo Solomoon mana qulqullummaa Waaqayyoo Yerusaalemitti walitti qabamanii Waaqa isaanii galateeffachaa kadhannaa isaanii kadhachaa jireenya isaanii tajaajila isaanii itti fufanii. Haaluma kanaan gooftaan akka isaan abdachiise gaafa guyyaa 10ffaa egaa ol ba'ee gaafa guyyaa 50 jechuudha. Gaafa guyyaa 50ffaa sana du'aa ka'ee guyyaa 40 lafarra ture edda ol ba'ee booda guyyaa 10 booda duuka bu'oota isaatiif ogummaa kan isaaniif ibsu afaan addunyaa kanaa kan isaan beeksisu akka isaan mana Waaqayyoo keessatti jabaatanii dhaabataniif humnaaf dandeettii kan isaaniif ta'u isa isaan abdachiise hafuura qulqulluu duuka bu'oota isaaf ergeef. Isaanis in eebbifamanii loqoda addunyaa kanarra jiru afaan addunyaa kanarra jiru hunda danda'anii humna Waaqayyoo argatanii mana Waaqayyoo keessatti jabaatanii tajaajila isaanii itti fufanii. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo anaaf isinis har'a waldaa duuka bu'ootaa jalatti kan kurfoofne ayyaana waggaa 6ffaa keessan kan kabajachaa jirtanii nus har'a kaayyoon mana kiristiyaanaa keenya kaayyoon waldaa duuka bu'ootaa dargaggoonni kuni shamarran kuni mudhiin isaanii sagalee Waaqayyoon kan hidhatame akka ta'u hamaarraa akka isaan deebi'anii mootummaa Waaqayyoodhaaf akka isaan of qopheessanii mana kiristiyaanaa keenya dhaloota dhuftutti afaan sabni kun beekuun barsiisanii akka isaan ceesisaniif kaayyoo godhatee waldaa hundaa'e waan ta'eef asirra teenyee yeroo ayyaana kana kabajannu abdii Waaqa biraa qabnu sana fuula duratti akeekkachaa mana Waaqayyoo keessatti yeroo mara Waaqa keenya galateeffachaa akka duuka bu'oota Waaqayyoo laphee tokko taane tajaajila keenya hafuuraa itti fufaa akka jiraannu Waaqayyo hunda keenya nu haa dandeessisu. Egaa inni kun sagaleen Waaqayyoo kun kan inni nutti dubbatu humni kan jiru dandeettiin kan jiru beekumsi kan jiru mana Waaqayyoo keessa waan ta'eef mana Waaqayyoo kana keessaa baatanii iddoo biraa hin deeminaa. Guyyaa sanbataadhaa waldaan duuka bu'ootaadhaa addanatti walitti qabamee yeroo shaakala faaruu yeroo itti koorsii wal barsiisu yeroo itti sagalee Waaqayyoodhaan waliisaa wal dadammaqsu waliisaa wal barsiisu guyyaa ni qabaata.
sanarraa adda baanee yoo waan hin taane irratti kan bobbaanu yoo ta'e yoo sana keessaa adda baanee jireenya hin taaneef of gadhiifna yoo ta'e sagantaa Waaqayyo nuuf kaa'e kanarraa sagantaa keenya kan biroo irratti hirmaanna yoo ta'e waan biraadhaaf saaxilamuu dandeenya. Waaqayyo gooftaan keenya waa biraaf saaxilamuu hunda keenya nu haa oolchu. Abbaa keenya Daawitiin hundi keessanii yaadattu. Abbaan keenya qulqulluu Daawit jireenya isaa keessatti wanna tokkotu isa quunname. Loltoonni isaadhaa dirree lolaa jiru turani. Hundi keessan hin beektu. Macaafa Saamu'eel irratti akkuma kaawwamee jiru. Abbaan keenya Daawit warroota dirree lolaa irraati lola lolaa jiranii. Warroota isa jalatti abboomamanii raayyaa isaa warra isaaf ajajaman loltoota isaa dhiisee guyyaa gaafa tokkoodhaa har'a aara galfachuun qabaa, har'a bashannanuun qabaa, har'a qilleensa fudhachuun qabaa jedhe. Akka sarraan manui wookii nyaachuu isa jennu kana jechuudha. Har'a sagantaa akkasii godhachuudhaan qabaa jedhe. Ijaarsa manaa saba Israa'eliin gaafa laaltan sagannat kan jedhamu mana irratti mana ijaaramutu jira. Mana sanarra ol ba'ee aara galfachuudhaaf qilleensa fudhachuudhaaf yeroo inni taa'u egaa biyyuun hundumtuu isa jalas waan jiruuf qe'ee isaa sirna mootummaa isaa jala magaalaa jirtu kana ilaaluudhaaf yeroo inni ija isaa qaarisiisee gamanaaf gamana ilaalu haati manaa Ooriyoo jedhamu hangafa loltuu isaatii dallaa mana ishee keessa dhaabattee utuu isheen dhanna ishee dhiqattu arge. Egaa iji galeedha waan ta'eef gaafa argu iji agarte kuni gara sammuu isaatiitti ergaa ta'e fidde. Yeroo sanaa yaada ejjaadhaan qabamee loltoota warra isa jira jiran ajajee dhaqaa mooraa akkasii dallaa akkasii keessaa ishee dhanna dhiqachaa jirtu kunoo dubartii kanaa dhaqaatii fidaa hidhee fichisiise. Haadha manaan kun haadha manaa eenyuutiin jedhe? Haadha manaa Ooriyoo kan ajajaa loltuu isaa dirree lolaa kan jiru. Ilaalaa edda sanaa booda ishee gara ofii isaatti waamsiseetu dubartii kanaa wajjin ciise. Qulqullummaa isaa xureesse. Edda sanaa booda wanti dogongoraa immoo nama waaqaarraan bareedu waan ta'eef gaafuma sana akka tasaa yeroo inni kana raawwatu ishee garaatti hafe. Ilaalaa namni kun mootiidha. Namni kun fuula Waaqayyoo duratti nama dibata qulqulluudhaan dibame nama Waaqaati. Edda sanaa booda waan kana raawwachuu isaa gaafa yaadatu haadha manaa namicha kanaa waamee yeroo haasofsiisu isheen sodaa tokko malee akka garaatti hafetti himte. Edda kanaa booda amma cubbuu isaa dhoffachuudhaaf tooftaa biraa eegale. Maalan godha jedhe? Abbaa manaa dubartii kanaadhaa dirree lolaarraa waamee akka inni mana isaatti deebi'ee gammachuudhaan mana isaa bulee wanti ani hojjedhe kun akkanaaf dhokatu jedheetu yaada akkasii yaade. Ilaalaa haxxumma yaada nama goyyomsu qalbii isaatti qabateetu ogummaa isaatiin kana gochuu barbaade. Yeroo kana akkuma jedhe Ooriyoo waamee mana keetti galii gammachuu kee gammadii dadhabdeettaa dirree lolaatti naaf amanamteettaa ani immoo siif yaadeen gara qe'ee keetti akka deebitu si godhe har'a dhaqiitii haadha warraa kee wajjin gammadiittiin jedhe. Ooriyoon garuu akkana jedhe ituu obboloonni koo dirree lolaarraa lolarra jiranii gammachuu maaliitu natti dhaga'ameen ani ol seenee haadha manaa koo wajjin diinqa koo ciisaa. Kana gochuun anarra hin jiru jedheetu mana isaa jala bule. Mana isaa ol seenee hin bulle. Waaqayyo hunda keenyaaf qalbii akkanaa nuuf haa kennu. Har'asii biyyi ituu akkanatti rakkachaa jirtu an akkamittan gammadaa. Mana kiristaanaa koorra qorumsi ammana ga'u ituu ga'u ani gammachuu maaliin qabaa kan jedhu nutti dhaga'amutu irra jira. Nama biyyaaf quuqamu,
nama bataskaanaaf quuqamu nama saba keessaa dhalateef quuqamu nama badiisa namaadhaaf quuqamu ta'uutu nurra jira. Quuqamni akkasii nu keessa jiraachuu qaba. Nama walii quuqamu Waaqayyo hunda keenya nu haa taasisu. Kanaaf warra dirree lolaa jiran achitti yaadate ani hin seenu mana koo jedhee mana jala bule. Edda sanaa booda dubartattii kana waamee mootiin kun akkana jedhe, galee seenee nyaatee dhugee si waliin gammadeeraa hoo jedhe, lakkii hin didee. Edda kanaa booda amma immoo waan biraa sammuu isaatti yaade. Ilaalaa cubbuu lammaffaa, namni kun akkamittiin qaalii koo dida, akkamittiin waanan isa gorse naa fudhachuu dida. Kanaaf namni kun du'uu qabaa jedhe. Maal ta'uu qaba? Du'uu qabaa. Xalayaa barreessee yeroo inni dhufee gara keessan ga'u mata duree lolaa isa godhaati lola irratti isa jalqabaa akka inni du'u. Isumayyuu immoo xalayaa du'aa kana immoo barreessee harka isaatti kenne. Waaqayyo hunda keenya kana nu haa oolchu. Harka isaatti kan inni kenne. Inni garraamummaa isaa fudhatee dirree lolaatti adeeme. Gaafa dhaqee ajajaa loltuutti kennu xalayaan sun xalayaa aangoo ittiin argatanitu hin ta'in, xalayaan ittiin maal ta'u ture? Kan inni ittiin du'u ture. Waaqa isaafis ajajamee gooftaa isaafis amanamee fuuldura bu'ee yeroo lolli jalqabamu isa jalqabaa wareegame. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Edda sanaa booda cubbuu sadaffaatti deebi'ee Daawit amma immoo maal gochuudhaaf yaade? Dubartattii kana ofitti waameetu mucaan garaa kee bule guddachaa jiraa jedheen eeyyee jette. Edda sanaa booda cubbuu sadaffaa maal gochuu jalqabe? Maayi zalalaa kan jedhamu ulfa garaa keessaa kukkutee kan gadi baasu qoricha akkasii dubartattii kana obaasise. Eeyyama Waaqayyoo ta'ee garuu ulfi kun ba'uu hin dandeenye. Mucaan kun garuu dhalatee maal ta'e yaadattu miti? Mucaan kun garuu dhalatee maal ta'e? Hin du'e hin jiraanne. Hin beektu hundi keessan jechuudha. Miidhameera jechuudha. Ilaalaa. Amma immoo diraamaa kana hojjete. Dhuma irratti Waaqayyo raajii Naataan jedhamu gara isaatti ergeetu akkana jedhe. Raajiin kun naqeetu yaa mootii, yaa nama Waaqayyo, yaa qulqulluu Daawit, Waaqayyo aangoo siif kenneera garuu waan Waaqayyo natti hime tokkoon sitti himuu dhufee jedhe. Maalinni? Edda sanaa booda biyya kee kana kee nama hoolaa 100 qabutu jira. Akkasuma immoo ollaasaa immoo nama hoolaa 1 qabutu jira. Namichi abbaa hoolaa 100 qabu kun hoolaasaa 100 kaawwateetu namicha isa hoolaa tokkitti qabu kana jalaa qabee qalate. Nama kana maal jettaa? Namni kun biyya kee keessa jira. Qulqulluu Daawit in ajaa'ibsiifate. Akkam dhugaadhuma kanatu ta'e biyya kee keessatti. Biyya ati biyya bulchaan jiraati jettu kana keessatti waan kanatu raawwatame. Nama kanaaf du'atu malaa jedhe. Maaltu malaaf jedhe? Du'atu ta'aafi namni kun haa du'u haa ajjeefamu jedhe. Edda sanaa booda raajiin Waaqayyoo kun namni kun si uumaa jedhe. Akkam Ooriyoon haadha manaa tokko qofa qabaa. Ati garuu aangoo qabdaa. Ajajuu dandeessaa. Haadha warraa baay'ees fuudhuuf aangoo qabdaa. Fuuteettasii waan addaas gochuu ni dandeessaa. Gochaa kana situ raawwate. Gaafanne jedhu abbootiin keenya hiika faaruu Daawit irratti akkaataa kaa'anii jiranitti namni kun kanarraa kan kaase mootichi Daawit gaddee faaruu 51 achirratti barreeffamee jiru sana morma isaa gadi boolla qotee of awwaalee biyyoo itti deebisanii edda sanaa booda imimmaan isaa dhangalaasee boo'ee biyyoon itti tumamu imimmaan ija isaa keessaa dhangala'uun dhoqqee ta'eetu cubbuun isaa kanaan dhiifamee fi keessaa ba'ee jedhu. Waaqayyo hunda keenyaaf hubannoo nuuf haa kennu. Seenaa kana hundumaa kanan isinitti himeef nama kanaa waan amma kanaadhaaf kan isa saaxile maalinni? Hubattaniittu maalinni?
wookii nyaachuu yookaan immoo guyyaa sanbataa guyyaa loltoonni dirree lolaatti ba'anii lolaa jiran sana inni garuu bashannanaaf sagannatiitti ol ba'utu isa galaafate. Har'a dargaggoo keenya baay'ee kan karaatti isaan hambisee mana barumsaa sanbataa keessaa ba'uu isaanii, har'a dargaggoota keenya baay'ee bor biyyaaf abdii ta'anii kan nuti dhabne waldaa duuka bu'ootaa keessaa adda ba'uu isaanii, araada garagaraadhaan qabamuu isaanii, sagaagala irratti hirmaachuudhaan dhukkuba hin taaneen akka baala mukaatti kan harca'an dargaggoota baay'ee ijoollee keenya baay'eetu biyya lafaadhaan nu jalaa nyaatame. Har'a dargaggoonni Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessatti afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan dhaga'anii dubbii Waaqayyoo baratanii sagalee Waaqayyoodhaan ogummaa isaanii gabbifatanii mana Waaqayyoo keessa akka tajaajilaniif waldaan duuka bu'ootaa kaayyoo godhatee hundaa'ee addunyaa mara sagalee Waaqaa barsiisaa jira. Kanaaf dargaggoonni sagantaa kana irratti hirmaattan, warroonni miidiyaa sagalee dhugaa ortodoksiidhaan warri sagalee Waaqayyoo dhaga'aa jirtan hundi waldaa kana jalatti kurfaa'uudhaan hamaa biyya lafaa jalaa deebitanii sagalee Waaqayyootti qabamtanii jiraachuudhaan dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo akka taatan asumaan ergaa keenya dabarsina. Waaqayyo warra akkasii nu haa taasisu. Kan dhageenye Waaqayyo laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.